waraana beeku caalaa waraana beeknetu faarsa. Hin faarsuu, hin kakaasuu, qalbii namaa jijjiiruu, waraanatti naquu, warra wal fixan bira hin jiran. Waraana miidhaa waraanaa ana caalaa namni beeku hin jiru. Sanyiin fallee hin beektan. An akka biyya kanaatti waraana baay'ee irratti hirmaadheera, waraana baay'ee hoogganeera. Miidhaa waraanaa nan beeka. Waan sirriitti beekuuf immoo waraana hin barbaadu. Nagaa barbaada. Hundumtuu gara nagaatti akka dhufu barbaada. Kana waan ta'eef guyyaan har'aa kun akka uumamu nuti baay'ee irratti investi gooneera. Baay'ee irratti dadhabneera. Nuti jeettii qabnaa, droonii qabnaa, madfii qabnaa, meeshaan nama balleessu hundumtuu harka keenya jira. Kana waan hidhanneef garuu waraana hin barbaannu. Waraanni nama balleessaa, biyya balleessaa, sanyii balleessaa, waa hunda balleessa. Waraanni kun Taanzaaniyaa irratti dhaabbachuu isarra ture. Waltajjii Taanzaaniyaa sana akka uumamu an ufii kiyyaa baay'eetti dadhabeera. Akka waraanni kun dhaabbatu. Utuu ta'e achi dura dhaabbachuu irra ture. Gaafa abbootiin gadaa, abbootiin qabeenyaa bosona deemtanii, miila jiddanii, ijoollee kadhattanii gaafsan dhaabbachuu irra ture. Utuu gaafsan dhaabbatee jiraate salphinni keenya achitti dhaabbata ture. Hin taane kumaatama eega fixneen booda Tanzaaniyaa haalli gaarii uumame. An ijoollee Tanzaaniyaa turte sanitti hin faradu. Warri waliigaltee gaaf sanaa fashaleesse warra waraana hin beekne. Oromoo waraana hin beekne biyya alaa taa'uu fi diina uummata Oromootu balleesse. Diinni Oromoo harkatti naqatee warri waraana hin beekne kan gateetti adda bilisummaa wooboo irra taa'ee dhufuu barbaadetu diige. Waraanni nama balleessaa, saba balleessaa, biyya balleessa. Kun beekamaadha. Garuu namni gadi jedhee fedhii isa tokko ofirratti fe'u hin jiru. Kana waan ta'eef lolli itti fufa. Uummanni Oromoo bakka kana jalaa bahee isin warri kana murteessitanii galtan. Baga nagaan galtanii kabaja qabdu jecha sanyii jedhe tokkotu recognize gochuu barbaada. Nullee Oromoo jennaa isinis Oromoo jettanii Oromoon kamii? Oromoon boo'aa jira, Oromoon kunoo gadi bahee watwaataa jira, nagaa naa buusaa jedhaa jira, isa dhageenyee dhufnee kan jedhu jecha guddaadha. Kanarraa kaatanii dhufuu keessaniin galata qabaanis isin. Warri hafes yoo jiraate tokko maqaa waraana adda bilisummaatii Oromootiin kan nagadu jira. Karaa irratti bahee uummata saamuudhaaf 5, 6, 7 ta'ee ijaaramee socho'u jira. Yoo waraana bilisummaa miseensa waraana bilisummaa taatanii karaa saaqamee kanatti fayyadamaatii gala. Yoo hin taane immoo isin shiftaadha.
uummata Oromoo saamuun qabdanii seeraan itti gaafatamtu seenaadhaanillee seenaa uummata Oromoo keessatti seenaa gadhee waan ta'eef irraa dhaabbadha hojjedhaa nyaadhaa. Karaan har'a baname kun nageenya Oromoodhaan fida jedhee yaada. Warri harcaatanii haftanis waliigalteen biraan barbaachisu. Waliigalteen kun akkuma waliigaltee Oromoo tokkotti fudhatame hundumtuu karaa kanaan fayyadamee kan bakkatti faca'ee jiru hundumtuu akka dhufu ergaa dabarsuun barbaada. Akkuma obbo Shimallis jedhee har'a uummata Oromootiif gammachuudha. Maybe warra waraana hin beekne warra waraanatti nama oofuuf mardoodha. Alagaadhaaf immoo caalaa mardoodha. Akkasitti hubachuun nurra jiraata. Faayinaalii wanni dubbachuu barbaadu mootummaa naannoo Oromiyaadha. Keessumattuu obbo Shimallis wanni adaraa jedhu jara kana buqqa'anii waggaa 5-6 bosona turaniiru. Faamiliin isaanis mancaatii baay'ee irra ga'ee jira. Mootummaadhaa humna qaba. Jara kana sirriitti qubachiisuu deebisanii ijaaruu abdii akka hin dhabne taasisu adara jechuu nan barbaada. Faayinaalii akkuma obbo Shimallis jedhe ani karaa saaqee nu hundumtuu irratti hirmaannee waan kana fiixaan baasuudhaaf kan karaa nu saaqee Jeneraal Haayiluu Gonfaadha. Baay'ee naa galateeffadha. Warri makalaakaadha warri Jeneraal Haayiluu deeggartanii waan kana fiixaan baasuudhaaf dadhabdan Jeneraal Dirribaafaa, Jeneraal Damisfaa, Jeneraal Geetaachoofaa, obbo Kaffiyaaloo faa hundumtuu galata argadhaa. Nagaa Oromoof buuftaniittu achirratti dadhabdaniittu kana booda nageenya uumamuu jalqabe kana cimsaa keessaa ba'uu qabna. Keessaa baanee uummata keenya kan miidhame waraana kanaan miidhame deebisnee qubachiifnee ijaarree misooma isaa akka argatu goonee badhaadhinni akka biyyoolessaatti yaadame sana Oromiyaa keessatti fiixaan baasuun baay'ee barbaachisaadha. Jirraa isin gargaarraa, isin eegnaa, isin tiksinaa, humna qabnuun, dandeettii qabnuun uummata Oromoo wajjin, uummata Itoophiyaa wajjin, sabaaf sablammii wajjin hojjechaa jirraa. Oromiyaa qofa keessatti miti kan hojjennu. Dheengadda warra Affaar nagaan akka rakkoo isaanii hiikkatan gochuu irratti gahee guddaa hojjennee jirra. Warra Beenishaangul wajjin hojjennee jirra. Warra Gaambeellaa wajjin hojjennee jirra. Amma immoo nu milkaa'ee Oromiyaa irratti hojjenneerra. Amma immoo naannoo Amaaraatti jalqabneerra. Isas akka fiixaan nu baa'u inni hojjennaa. Akka waliigalatti biyya keenya nagaa taasisuun gahee guddaa taphannaa. Nu waan qawwee baannee deemnuuf warra nagaan barbaanne warra cal jedhee nama fixuudhaa fi hidhatee socho'u gootanii fudhatinaa. Nu warra nageenyaati. Kana waan ta'eef baay'ee gammadeera. Isinis baga gammaddanii Oromiyaan irra milkoofteetti milkii kana fiixaan nu haa baasu Waaqayyo.